Gaafa tokko dubartiin kun ilma jaldeessaa tokko bitattee akka nama ta'etti guddisuuf murteessiti. Maqaan ishee Saandiraa jedhama. Isheen abbaa warraa ishee waliin gurbaa kana Jeerii ilma jaldeessaa kana 50,000 bitanii guddisan. Xuuxxoo hoosisus akka namaatti uffata illee uffisu. Kutaa ciisichaa isaanii keessa siree daa'imaa irra ciisa. Mana fincaanii fayyadamuu barsiisu. Isaan waliin mana nyaataa reestooraantii garaagaraa illee deemu. Amma maqaan isaa ilma jaldeessaa kana Tiraaveesidha. Tiraavees dhugumatti jireenya bareedaa jiraachuutti jira. Namoonni naannoo magaalaa sanaa hundi isa jaalatu. Ta'us bu'uuraa inni nama beekamaa naannoo sanaati. Akkuma waggoonni darbaa deeman Tiraavees xiqqoo dulloomuu fi inni amala dargaggummaa keessa darbuu jalqaba. Dardaraa deema jechuudha. Kunis isaan irratti dhiibbaa qabaachuu jalqaba. Halkan tokko Saandiraa fi Jeerii fi Tiraavees hundi isaanii konkolaataa yaabbachuun deemsa gabaabaaf gara magaalaatti ba'an. Erga magaalaa ga'anii booda addabaabaayii iddoo magaalaa guddoo tokkotti dhaabbatan akka tasaa namni hin beekne tokko osoo deemaa jiru qaruuraa sodaa irraa dhuge jechuu isa duwwaa fuudhee konkolaataa keessatti darbata. Tiraavees kana arkee dheekkama. Innis qabattoo teessoo hiikee konkolaataa keessaa bu'ee maraachuu qofa jalqaba. Karaa qaxxaamuree fiiga namoota achiin deemaa jiru tokkotti bu'uun sana booda dugda isaatiin qofa naanna'uu jalqaba. Konkolaataa dhihoo jiru irra ol ba'uu jalqaba. Dhuguma namni maal akka godhu hin beeku. Dhumarratti poolisoonni dhufanii Tiraavees argu. Garuu poolisoonni magaalaa kana keessa jiran hundi jechuun ni danda'ama. Tiraavees ni beeku. Sababiin isaas akkan jedhetti inni gosa nama beekamaa naannoo sanaa waan ta'eef. Tiraavees yeroo isaan argu isaan ari'uu jalqaba. Yeroo isaanitti dhihaatu immoo akkuma qoosaa hudduu irra rukutu. Sababiin isaas kun hundi isatti tapha ta'e. Achis jeequmsa sa'aatii lamaa booda dhumarratti dadhabee dhaabbata. Kanaaf deemee konkolaataa maatii keessatti deebi'ee seena. Namni tokkolleen hin himatu. Akka tilmaamutti wanti hundinuu gosa qoosaa qofa ta'e jedhanii yaadu. Namni hundinuu ni beeka. Tiraavees dhugumaan miidhaa akka hin qaqqabsiifne. Garuu erga kun ta'ee booda Saandiraan guyyaa tokko bilbilli bilbilamaaf. Qondaaltuu magaalaa to'annoo beeyladootaa irraa jechuu. Qondaaltuun kunis akkana jettiin. Tiraavees amma nama guddaa ta'ee amalli isaas hammaatuu jalqabeera. Yoo xiqqaate inni humna dhiirota 5 qaba. Akkasumas fedhii saalqunnamtii ga'eessotaa kan hin raawwatamne qaba. Kunis jeequmsa isaaf sababa ta'uu danda'a. Saandiraan gorsa kana dhageessee beekamaadhaan isheen tuffatti. Sana booda gaaf tokko wanti hin yaadamne tokko ta'a. Jeeriin akka carraa ta'ee du'aan boqota. Saandiraan immoo gadda guddaa keessa galteetti. Tiraaveesis gadda guddaa keessa galeera. Akkasumas akkuma isaan gadda kana irraa dandamachaa jiranitti dubartii kanaan walitti dhihaatu. Chaarlinash. Saandiraan Chaarlinash waggootaaf beekti. Yeroo muraasaan booda Chaarlinash daldala Saandiraaf hojjechuu eegalti. Hojiiwwan ajaa'ibaa tokko hojjetti. Saandiraaf mooraa ishee qulqulleessiti. Tiraavees illee akka daa'imaatti eeguun kunuunsitiif. Kanaaf erga abbaa warraa ishee lubbuun darbee reefu amma jireenyi Saandiraa tartiibatti deebi'aa jira. Hanga waggaa 4 booda yeroo kanatti Tiraavees waggaa 14dha umriin isaa. Inni hojjaan isaa 5 feet dheerata. Ulfaatinni isaa ammoo 240dha. Chaarlinash ammallee jireenya Saandiraa keessatti baay'ee hirmaachaa jirti. Garuu gaafa tokko haalli hunduu itti jallata. Sababiin isaas Saandiraa fi Tiraavees mana isaanii jiru. Tiraavees furtuu konkolaataa fudhatee manaa ba'a. Sababiin isaas konkolaataa yaabbatee deemuu barbaade. Garuu waan yeroo darbe ta'eef hin hayyamuuf achis aaree maraachuu jalqaba. Konkolaataa keessaa fiigee tapha gowwaa taphachuu jalqaba. Saandiraan kottu gara manaatti deebi'i jettiin. Garuu inni tasumaa hin dhaga'uun. Kanaaf Chaarlinashitti bilbiltee akka dhuftee gargaartuuf gaafatti. Yeroo muraasa booda Chaarlinash konkolaataadhaan dhufti. Achis konkolaataa keessaa buutee isheen Tiraavees akka arguuf doolii ashaangulittii kana ol qabdee agarsiisuuf yaalti. Sababiin isaas meeshaa taphaa inni jaalatu waan ta'eef tarii isa tasgabbeessuuf gargaara. Garuu isa tasgabbeessuu waan kun inumaa godhuu miti. Tiraavees Chaarlinash argee yeroo argu ashaangulittii harkatti arge. Inni immoo maraachuu jalqaba. Saffisa qabuun gara isheetti fiigee dhawee lafatti darba. Achis lafatti irra utaaluun ishee fuula ishee mummuruu fi irra deddeebi'ee haala hamaan ishee miidhuu jalqaba. Gara jabummaadhaan. Saandiraan kana agartee isheen naati. Hakaafaa tokko fudhattee gara Tiraavees deemtee Tiraavees mataa irra rukutti. Garuu kun qofaa isa hin dhaabu. Garmalee cimaa waan ta'eef
inni ittuu duuluu ittuu fufa. Kanaaf sana abooda isheen fiigdee ablee foon qalan fudhattee deemtee Tiraaves dugda isaa irra yeroo 3 waraanti. Garuu sun ammas isa dhaabuu hin danda'u. Saandiraan sodaa guddaa keessa galtee jirti. Yaa Waaqa koo maal yoo amma natti garagalee jettee yaaddi. Kanaaf sana booda konkolaataa keessa seentee ofitti cufuun 911 itti bilbilti. Gara daqiiqaa 12 booda poolisoonni dhuma irratti dhufu. Tiraaves amma achuma naannoo sana jira. Poolisota keessaa tokko isa ilaalee Tiraaves ilkaan isaa dhiigaan jiidhe itti agarsiisa. Achis poolisichi osoo Tiraaves isa hin haleelin dursee yeroo 4 itti dhukaasa. Madaan kun immoo dhuma irratti isa dhaaba. Amma Chaarlinash haala kamiinuu isheen haleellaa sana irraa hafti. Garuu kan nama dhibu Tiraaves dhuguma ishee miidhe. Fuula ishee irraa cicciree, qola ija ishee, hidhii ishee, a'ama ishee, funyaan ishee, harka ishee tokko guutumatti buqqise. Harka ishee tokkos xiqqoo malee. Amma baqaqsanii hodhuuf yaalii hedduu gochuu qabdi. Amma fooyyeerra jirti. Garuu ammallee harka ishee lamaan dhabdeerti. Isheen amma guutumatti jaamaa taateetti. Haa ta'u Saandiraan amma rakkoo miidhaa onnee irraa kan ka'e gara waggaa tokko booda du'aan boqotti. Chaarlinash dhumarratti dhaalmaa Saandiraa irraa doolaara miliyoona 4 argatti. Baqaqsanii hodhuun ishee deebisanii ijaaruu hunda booda jireenya dhugaa keessatti kana fakkaatti isheen. Ajaa'iba miti?